Gaaf tokko ijoolleen lama walitti maxxananii dhalatan. Isaan lameen keessaa tokko yaa rabbii koo waan kanarra hamaa waan natti hin fidiniif galanni keeti je'ee rabbiif galata galche. Inni kaan immoo aboo kanaa ol maal nutti fide je'ee waan rabbiin isatti fide komate. Inni galata rabbiif galche san yeroo muraasa booda ni du'e. Hireen isa waa komatu mee maal ta'e isiniif fakkaata? Hireen isa kaanii jiruu isaa guutuu reefka obboleessa isaa kan du'e, kan tortore, kan ajaa'ibe iddoo deemu hundatti yeroo rafuus, yeroo taa'uus, yeroo ciisuus, yeroo hundaa'uu ba'atee jiraachuu taate. Obboleessoo, obboleettiitoo hanguma waa komattuun wanti ati jibbitu si dhiyaataa deema. Waa komachuun waa hin jijjiiru. Ati aduu arraa arkattee, carraa guyyaa arraa jiraachuu arkattee bishaan, nagaya, biyya jirta. Arra lubbuu qofaa miti, sammuu, ijaa fi gurra qabda. Garuu guyyaa arraa namoota hedduutu qananii ati qabdu kana dhabee rakkachaa jira. Ati garuu ijatee, gurra kee, funyaan kee, sammuu kee, miila kee fayyaa qabdu, qabeenya qabdu kana hundarraa waan tokkollee osoo hin kafalin bilisaan jiraachaa jirta. Mee arra waan biraa dhiisiiti ija lameen qabdu keessaa ija tokko qofa gurguri yoo siin jedhan ni gurgurtaa? Hin gurgurtu. Duuba hin gurgurtu taanaan maaliif rabbiif galata hin galchine? Yeroo hunda rabbiif galata galchuu hin dagatina.